ashama harka fuune daawwattoota keenya akka jirtan marattu nagaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwaa arras deebinee dhufnee mata duree biraatiin mata dureen irraa gaafii teessan hedduuf deebisaa deebistii jeetiin amanaa mata dureen irraa iccitiin guddina keetii maalii warroota naan jettaniif deebisaa asirratti bal'inaan argattanii hanga maayitti hordofuu hin irraanfatinaa turtii gaarii. iccitiin milkaa'ina kan keetii maali warroota naan jettaniif iccitiin milkaa'ina akkuma walii galatti maal kan tahe bal'inaa waliin laalla jechuudha. Ani wannin dura dhaamsa isiniif dhaamu akka nama xiqqashoollee taatu bakka jirurraa sosso'ee waan barbaadu to some extent gonfatetti maaltu karaa san si oofi akkamiin karaa san deemte yoo kan naan jettan taate handura durso bakka nanarra jiru kanaaf waan hin barbaadu irratti waan hin fedhe irratti bakka gahuu barbaadu irratti aarsan khafaleetu asiin nagaye kana jechuun maali sikreetiin duraa yookaan iccitiin duraa akkanaan guddadhu iccitiin dura dursoo akkanaan waan takka irratti xiyyeeffadhee hojjedhu kan na godhe waan hojjechuu deemtu san jaaladhu yookaan waan hin hojjedhu san waan hin jaaladhuufi so warroota gaa maali iccitiin naan jettaniif waan hin hojjedhu waan hin jaaladhuufi yookaan waan hin hojjedhu sun maal akka ta'e ni beeytan reedduun keessan amata 13 14 15 dura maalin ta'uu barbaada ani leenjistuu addunyaalessaatiin ta'uu barbaadan ture amata 13 yookaan 14 dura akkamitti akka leenjistuu ta'uu hin beeku namni karaa agarsiisu hin jiru ammoo inni guddoon na keessa jirtu maali waan san afaaniif osoo hin tahin namninis natti himee osoo hin tahin anaa humaa hin beeyne anaa hojii takka illee hin beeyne anaa barsiisummaan yookaan leenjisummaan maal akka taate hin beeyne yookaan anaa backgroundii leenjisummaadhaa hin qabnin keessi xiyyeessan na ja'a. So maalin godhe ture ni beeytanii kitaaba tokko ni dubbisaa kitaaban dubbise san irraa haxeeraraa baafadheetiin dhaabbadheef dura daawwitiif dura dhaabee taa'ee haasaya. Gaa maal jechuun sabjektii adda adda irratti gaaf tokko akka ammatti gaani beeytanii wanni ammayyaa kun hundinuu akka amma beeytan softweeronni haareen kun hin jiran turan gaafa san keessatti anyway silkiin audio qofa qabdi ni beeytanii silkii san irratti taa'ee sagalee tiyya waraabee dhaabbadhee haasaya mata duree takka irratti saniin boodan gunifin banee waan san na duraa dallatama maybe sa'aat akka sa'a lama ana haasayin booda gunifin laalee waraabamnee irran deebi'a so maalifin irra deebi'e maalifin kareejii san arkadhe maalifin hin daddabin waan dalagu jaaladhuufi irreedduun keessan karaa adda adda irratti yookaan hojii adda adda irratti hirmaattanii jirtan barnoota irratti warroonni hirmaattan barnoota san yooni fi tabbaan bahu yookaan bakka guddoodhan bahu kan barbaadan taate jaalalaan hojjechaa jirtanii jaalataan qo'achaa jirtanii maalifi yooni fi jaalalaan hin hojjenne baadhee ani aarsaa san hundaan kafalun ture daawwitii dura dhaabbadhee yeroo dheeraadhaaf hanga namni na laalu na arku micoon tun ni maraatte akkootiyyaan nama hedduutu dhufee micoon tantee ni maraatte jaan so hamma maqaan sun isiniif kennamtuuf maalifi waan haalan jaalattaniif namni waan fedhe haasa'ee namni isin hamatee namni isin komatee dhimma keessanii miti gaafa tokko kursii bakkan dalagaa dalagutti kursii jira kursii ni beeytanii mire barcuma yookaan kursii tanaaf dura kaayetiin dhaabbadhee gaa mata dureen teenya taarraa je ammaa miti beekadha amata 14 duran deebi'ee isinitti himutti jira mata dureen teenya taarraa gaa warroonni asitti argamtan kun baga dhuftanii jeetiin irra deddeebi'ee maal godhaa ture yaalaa ture maybe islaan gaafa san gaa akkuma isin jee smartphone fi kunkunnaa jiraatanii akka dokumentariitiin hojjedhan ture you have no idea warroonni bakka guddaa gahan yoon fi arkatan kaleessa waan hojjetan san irratti aarsaa ajaa'ibaa kafalaniiti aarsaa nama alaatiif aarsaa fakkaata malee abbicha yeroo san waan san hojjechaa jiruuf garuu aarsaa miti maaliif waan san jaalatuuf waan san achiif godhuu yookaan dhuunfachuu barbaaduuf gammachuu fi jaalalaan hojjeta gaafa tokko ni yaadadhaa eegan ganama sa'a 12 irratti jalqabeen hanga guyyaa sa'a 6 taa'eetuma irra deddeebi'eetuma riharsii godha hogguun fi sa'aan jaageesse beeleetiin jidduttis nin sagada jee ka'ee bahee hogguun ol deebi'ee waan waraabee laal waan waraabe takka illee hin jirtu my goodness silaa ati taate irra deebitee ni waraabdaare irra deebitee riharsii ni goota eenyummaa barbaadduuf
أنا أكست إف كوبيس تجي أصوني فين خرا لينجس ما ده إنساني نبيه أصوني فين كورسي تكلم فودتين أصوني فين بكتكلم دف لينجس ما ده نبي فاميلي سون then gaafa tokko ana akkatti desire qabu namni arke namni tokko na arke fedhiiti san keessatti na arke waltajjii takana khanne gaafa san keessatti you have no idea inni khannati me guyyaa sadii dura awwani nan dubbisin kitaabni an ilaalin nooti nan khatabatin hinjiru maal akkam fakkaadu ni beeytani well namni PhD qophaa'ullee naka khiyaasan tin dubbisu yookaan namni scriptii filimaatti khanne ka khiyaasan irra deddeebi'e jechaan word by word qumatiin qabatu ture so I did that sanin booda waltajjii irratti nin dhaqee takka waltajjii kasii sanirra dhaabbadee hin beeku takka nama dura dhaabbadee hin beeku jechuun nama dila san keessa nama dura san dura dhaabbadee hin beeku so waltajjii irratti hin beeka then waan isin ajaa'ibsiisa waan hin beekneef jecha takka waltajjii irratti bahee hin beeku dila santi qophaa'ee waggoota dheeraa san irratti investii godhee waggoonni fi waltajjii irratti bahu mata dureen nu jalaa badde rifatu khas you see so mali baradde ojetan of course hanga dura sarifadheetin ture rifatu khas mata dureen tiina jala badde mal gotan ga bishan dugeetinin you have no idea ka harki khiykhunna hollate okay ejiti imimman fidde tikashon naafe bowudaf malif waan dilesan itti lafee mal gode injiru then gradually suute iftas gabbeesetin malif preparation ni sunu khanif qopheessun sin mal na godi khararan na debis to some extent garu rifadde so guyyaa dura jalqabdanin reedun keessan waan jalqabdanirati wanni isin ifin barennef abdi murad ani guyyaa san namadin I think namni sun nama dibba shan niga yoon ifin shalagidani me nama dibba shan durati guyyaa duraatif bahee haasaw wallaalun kiyya humaan qabu ammo wahi qaba malif akkaatan irra qophaaya ture sanin humaan qabu eebila dabruun hin taatu ni qaba garuu maal hamilee na khanne guyyuma duraasan haa xiqqasho ga na dura wal daddoytu male then sanin booda xiqqasho khara khiyara deebe you have no idea daqiiqa na khannamte sanarratti wani ummataaf dhaamse hanga ammatti ummata san keessatti hafte santu hamilee natti godhe inni raanfatina garuu yeroo hedduu halkan hedduu waraqaa hedduu cireetin waraqaa hedduu muree kaaseta meeqa dallate yookaan sagalee meeqa waraabetin na harkaa badde osoo akkas je'uun then gaaf tokko jechuun barnootas dabaladhee saniin boodan waltajjii adda addaa geggeessummaadhaan akka biyyatti dorgommii jira ture you have no idea akka biyyatti dorgommii jira aarsaa kafaluun narra jiraata aarsaa guunin isinin jee maallaqa ta'uun mala yeroo ta'uun mala akkuma isinin jee beekumsaa wajjin ustaniituma bakka barbaadan takka gahuu hin dandeessan so akkamiin su'aad leenjistuu addunyaalessaa taate yoo jettanii kan if gaafattan taate ifaajiin an khaleessa ifaajee fi jaalalan an waan sanif qabu maallaqa kafaluu miti yookaan maallaqa si kafaluu miti waan san jaalalan yoo hojjettu taate namoota hedduudhaan beeka barattoota fiildiin isaan baratan fiildii biraa ammoonni isaan irraa hojjechaa jiran waan biraa maaliifi waan isaan jaalataniitu as jira so waan jaalattu irratti xiyyeeffadhu waan jaalattuutu bakka guddoo fi beekamtii guddoo fi beekumsa guddaasiif dabala waan ta'eef irreedduun keenya waan hin jaalanne irratti waan namni dalageef yookaan waan namoonni tokko namoonni muraasni irraa galii argateef yookaan namoonni muraasni itti milkaa'eef karaa san hin deemina eenyu ta'uu barbaadda waan ta'uu barbaadduuf arrara dhaabbadhu maal godhi dalagaa jalqabi arraan tana bu'aa isiin argitu soada amata kod afuri fi amata kod meeqa dura sanjal qabde bu'aa isiidha suuta argite bu'aan isii maybe amata 6-7 boodatti dhufe so ulaagan dura waan daleetu jaaladha so waan daleedu jaalattii fi akka addunyaalessatti dorgommiin biyya keessaa dhufte dorgommii biyya keessaa san sadaffaa taatee dabarte then dorgommii Afrikaatu dhufe dorgommii biyya keessatti waan sadaffaa taateef qabdii san yeroo biraatiin isiniif hima dorgommii Afrikaatu dhufe dorgommii Afrikaa irratti meeqaffaa baate lammaffaa baate dorgommii addunyaalessaatu dhufe dorgommii addunyaalessatti sadaffaa baatetti $10,000 badhaafamte well san hundaanuu kan isii gahe maali waan hojjettu waan jaalattuuf gahumsa qabduu fi risoorsii qabduu fi yeroo qabdu hundaa'u
waan jaalattu san yeroo argatte teessee nama wajjin haasoitu yeroo argatte teessee kitaaba sii dubbisti yeroo argatte teessee dhiiroo warroonni bakka guddoo gahan fiildi isiin barbaadu tanarratti maal hojjetaniiti maal godhaniiti iccitiin isaan ittiin guddatan maali jetteeti so barataa dhaabbadhu if gaafadhu fiildii jaalattu irratti fiildiin ati irra jirtu tun fiildii ati jaalattu namoonni dalagaa jirtan biddeenaf jecha dalagaa jirtan moo waan jaalattaniif dalagaa jirtan yoo waan jaalattaniif ta'e na amanaa arraan tanaa miti waggoota muraasa boodan namni akka keessanitti akka wacaafotti fagootti deemu hin jiru so springii kan isinii ta'u waan dalagaa jirtan jaalachuudha santu su'aad godhe pointiin lammaffaadha iccitii milkaa'ina xiyyaratti pointiin lammaffaadha reedduun namaa by the way waan jaalatanii qaban tahaa yookaan keessi isaanii waan ja'uun ni qaba ammoo pointii lammaffaa tanarra hin jiran pointiin lammaffaadhaa maali itti fufiinsa well su'aad isin argitan tuni su'aad processni sun keessatti eenyummaan isii bilchaataadha guddataa aarsaa hedduu kafaltee dhufte maybe isin kaameeraa qofaan argitan isin garuu jiruu isii keessatti yeroon isin hirriiba dhabdee yeroon isin aartee yeroon isin waan adda addaatiif qophaawaa if qopheessaa turtee barnoota tokko irratti kuftee barnoota tokko jalqabdu bakka takkatti kuftee bakka biraa jalqabdu yeroo adda addaatu jira so su'aad duuba maaltu jira kufiinsa hedduutu jira tokkoon keessan koomentii irratti maal jettan isiniif fakkaate silattuu namni maarreedhaa namni beekumsa qabu maarree namni qabeenya qabu jettan su'aadiin tun beekumsaa wajjin hin dhalanne su'aadiin tun qabeenya wajjin hin dhalanne su'aad akkuma keetii fi akka isitti maatii humaan qabne keessaa dhalattee garuu waan barbaaddu san beetee jaalattee hojjettee maal goote itti fufiinsan daleete akkuma isin jedhe yeroon abdii isii murachiisu hedduu jira ture yeroon abdii miti akka isin abdii murachuu qofa osoo hin ta'in jirumti addunyaa tun maali jettee if duuba deebitu wanneen godhan hedduutu isii qunnama ture haa ta'u garuu maal qabdii no maaliif guyyaa tokkoon injifannoon dhufte hin jirtu guyyaa tokkoon beekumsi dhufe hin jiru guyyaa tokkoon afaan tokkollee baratuun hin dhufne guyyaa tokkoon biizinasni guddate hin jiru guyyaa tokkoon baatii takkaan baatii sadiin baatii shaniin jijjiiramni dhufu hin jiru jettee amantee itti fufiinsan daleete ani waggoota dheeraa by the way nin jalqabaa nin kasaara nin jalqabaa nin kasaara nin jalqabaa nin kufa nin jalqabaa nin kufa nin jalqabaa narraa badaa akkasitiin yeroo dheeraa deeme garuu sun hundinuu maal sii tahaa deema si fakkaate gaaf tokko namichi tokko harreensaa jala boolla keessa kutte harreensaa boolla keessa kutteetiti kuftee jala saniin booda jee dirmachuu yaammatee dirmataniif hogguunii fi dirmataniif maal taatennaan harricha kun ture beeytanii umriinsaa guddaadha yaa booda lakiyya tokkootu as keessa na jalaa seeneeti maal gonennaan bakka haaduuti biyyatti na haraa jee hayyee biyyatti haraa namuu biyyatti haraa gahaaduu jenna so wadaltichi sun maal godhata biyya isaan haransan steerii godhateetiti yookaan darajaa godhateeti ol bahaa ture then finally isaanitti haranii inni olma siiqaa dhufe then finally qaldichi sun harree isaa san akkasitti maal godhee jiruusaa baraaree jechuudha kana maaltu fide itti fufiinsan dalaguutu san fide itti fufiinsan waan takka yoo daleeydan bikka barbaadan san isa matter of time yeroo isaa eeggata malee biqilli ati gaaf tokko dhaabde tokko numa biqila yeroo isaa eeggata ammoo irreedduun keenya maaliifi bakka barbaannu hin geenyu kanaan jettan taate ni jalqabdanii daftanii abdii murattan su'aad ni jalqabdee daftee abdii muran wannoonni abdii su'aad murachiisan hin jirtuu miti akkuma wanni xiqqoon ati abdii si murachiisetti wanti su'aad abdii murachiistus kuma garuu haa ta'u malee abdii muranne so hin irraanfatina warroonni gurguddaan bakka gurguddoo gahan sadarkaa gurguddoo akka biyyattis akka addunyaattis warroonni bakka gurguddoo gahan warroota abdii hin muratin warroota itti fufiinsan dalagan itti fufiinsan dalagi weel gaafa dura jalqabde akkuma isin jee wanni ati jalqabdeen bareeddu waan isin ajaa'ibsiisaatiin isinitti hima gaafa dura akkuma isin jee gaafa leenjii jalqabe gaafa leenjisuu jalqabeen namoota muraasa namni jiruuha kursi nuf dura kaayee leenjisaa ture daawwitiin nuf dura kaayee haasawaa ture miti saniin boodaniin obboleettii xiyya fideetti nuf dura kaayee isiidhaaf leenjii kenna obboleessa xiyya dura kaayee leenjii kenna you see then maybe warroonni gaafa san keessatti na hordofaa turan isaan lamaanii which is obboleessa xiyyaa fi obboleettii xiyya yookaan anaa wajjin nam sadii haa ta'u garuu abdiin muran wanni jechuun gaafa jalqabdeen nama beekamtii qabuu fi nama beekumsa qabu taatee tasuman guddattu tasuman uumamtu
itti amani processa guddachuun processa san itti amani ijoolleen xixiqqoon akka dhalattee miilan hin deemtu processa itti amani abdii muratiin wanneen abdii si murachiisanii jira eeni jira business adda keessatti hirmaattee gaafa dura jalqabdee namni tokkoo fi namni lamaa hosin dhageehu ta'a haa ta'u itti fufi nam sadii taatanii itti fufi nam afur nam shan gradually namoonni sirraa bitatan yookaan namoonni hojii ati hojjettutti amanan well fakkii haa fudhannu YouTube kan kee amma jalqabdee nam sadii fi nam afurtu si ilaala namni commentii si kennu sumaa fi obboleessa keeti jechuun bakka hundatti apply ta'a seerri kun bakka hundatti so abdii muratu dhabaan itti fufiinsanii bakka barbaaddu san geessa waan isin ajaa'ibsiisaatiin isinitti hima ana amata shan hojii hojjetee amma tasgabbaa'ee amma galii bareeddu jechuun amata shanan duraa beekadda biizinasni hedduun waan isin irraa barbaadan san yookaan bu'aa isin barbaadan san dilas mara isin hin kennu ana amma dalagaa oifatee dalagaan tiin harkabbadde dalagaa harkabbadde saniifu duwwarraa miti negatiiv irraa hin jalqabuu qaba itti fufiinsan yooni fi itti fuftan taate yooni fi eenyummaan cabne eenyummaan kuufne eenyummaa abdii muran bar wanni xurunesh abdii murachiisaa hedduu jira wanni qananiisaa abdii murachiisaa hedduu jira wannoonni hunda keenyaa'u fiildii adda addaatti fiildii itti deemtu san xiqqoodha jettee hin tuffatin fiildiin tante fiildii guddoodha akkaataa ati itti filaaltu qofaatu murteessa saniifuu itti fufiinsatu su'aad arraan tana bakka isin jirtuun gahe pointiin sadaffaadha waan hojjechuudhaaf itti lafaa haatan san dura dursoo beekaa waan hojjechuuf deemtan yookaan wanni ati hojjechuuf deemtu kuni maal fiduu danda'a waan jedhu beekaa maaliifi akkuma isin inji amata 13 fi amata 14 dura gaafan dura jiruutiyya yookaan mana barnootarraa xumuree jiruu tana jalqabee waan hin ta'uu barbaaduun hin beekan ture tilmaammaddee yookaan mul'ata ja'anii waan fiduu barbaadan yookaan waan ta'uu barbaadan yookaan eenyummaa boru barbaadan san beekaa jalqaba eenyummaan boru barbaadan sun garuu arra hin dhuftutti beekaa arraan tana bikka jirtan irraa jalqabdan bakka inni jiru irraan jalqabdu bakka ati dhaabbatte irraa jalqabda beekumsa arra ati harkaa qabdu irraa jalqabda maallaqa ati arra harkaa qabdu irraa jalqabda hubannoo ati arra harkaa qabdu irraa jalqabda so maalifin hubannoo saatiin hin jalqabin maalifin akkasatti hin guddatin maalif akka isatti anis leenjisaa ajaa'ibaa leenjisaa addunyaalessaa hin tahin maalifin akkasatti mana gurguddaan qabaatin maalifin akka isitti hin je'ina if maalin godhina comparing godhina namaa wajjin maalif mul'anni kan keeti galmi kan keeti injifannoon tanteeti borus ka ittiin boonusi namu bakka irraa jalqabu qaba walqixan jalqabnu hundi keenyaa'u maalif namu kaleessa yooni fi rushii lafaa qabaate yookaan yooni fi waan takka lafaa warroonni rushii lafaa qaban hogguuni fi biddeena isaanii boqeeffatanii fi warroonni rushii ni beeytanii ni hundi keessan jeetiin yaada yookaan maal jaaniin dhiiroo rushii ni beeytaa rushiin irshoo jaanii irshoo jaama raacetas irshoos yookaan rushisni jaama namni rushii yookaan raaceta lafaa qabuu fi yookaan jalaa qabuu fi namni baaldii duwwatti qoshaasaa boqeeffatu tokko miti bakka irraa haati beeki malee bakka itti deemtu beeki malee namoota biraati wajjin ifin madaalin maaliif dalagaan tun dalagaateeti ani gaafan dura dalagaa jalqabe warroota na dhiisanii kutanii jira warroota already osoo nan dalagaa hun jalqabin gaafa nuti university seenne isaan dalagaa seenanii gaafa nan eebbifametti isaan already maallaqa hedduu harkaa qaban yoonifin isaanin kanin if madaalu taate mataan na dhukkuba malee waan takka wanni naan argadhu hin jiru so mul'anni kan kee waan sirraa barbaachisu san godhuudhaaf ati nama lakkaayin yookaan injifannoo irra harkaa qabdu lakkaayin yookaan warroota irra si hordofuun lakkaayin yookaan warroota si jibbuun lakkaayin ati kan dorgomtu jiru tantee wajjiini ifi wajjiini bakka itti deemtu siitu beeka angaafa san keessatti akkuma isin hin jee namni dura dalagaan an dalagu tana na dura dhaabbate fagoo dhufe isin fakkaatina warruma keenya haadhumaa fi abbaa keenya yookaan hamaatumati obboleeyyanuma kiyya ni harkan ni ilaalan ammas ni beeka viidiyoo kanas yooma dhiifama naa godha isin maal na dura dhaabbate gaafa dura obboleessa kiyya tokko faan maqaan dhawaa maal naan jee isin fakkaate guuna harke haya mileenaritti teenya dhuftee naan jaa mileenaran tahan jaallafumaa kayeetii beeki namu karaa dandahuun akkoonti jenaan lolti ummati jetti na himatanii warri keenya kun guututtuu na dura dhaabbata turan kana jechuun garuu warri keenya waan na jibbaniif na dura dhaabbanne waan na jaalataniif na dura dhaabbatan
waan jaalatan jechuun karaa isaan deeman akka nan deemuuf yookiin karaa milkaa'ina xiyyaa barbaadan isaan karaa milkaa'inaa jedhanii amanan karaa isaan beekani karaa nan ammarra deemaa jiru kun ammas isaan hin beekani saniifuu na dura dhaabbachuun isaanii mirga isaaniiti so maal jechuudha fin isin fi isin fakkaata kana jechuun wanni isin utubaa yookaan ayman utubaa akka isin guddatanii osoo hin ta'in isin bakka sanitti dhaabbatan wanni isin dura dhaabbata hedduu jira saniif jettanii if duuban deebiina silaaniif sanii je'ee if duuba deebi'arraan tana bakka sanatti hin argamu isiniif illee gorsalaatuun dhaqqabu ture so karaa itti lafa haataniif san namni isin utubuu baatus yookaan namni isin dura dhaabbatu namni isin gargaaruu baatus yookaan maaliif irreedduun keenya namni nama gargaaru yoo hin jiraanne ho'i hawaasa keenya keessatti nama isin gargaaruun eeggatina dhifa manaa godha maaliif yeroo nuti amma keessa jirru kun yeroo nuti itti fiinu yeroo nuti amma keessa jirru kun yeroo warri kaleessa isin fimeetiin jira tanaan dura sooshaal miidiyaa irratti waan adda addaa dariidanii guddachuu dandeessan so yeroo hawaasni isin bira dhaabbatu yookaan akaakuu abaabuun keessan isin bira dhaabbatu keessan jirtan maaliif yeroo tan yeroo haarayaati ati sammuu tantee fayyadamtee waan jaalattu irratti yoo kan xiyyeeffatu taate definitely yeroo muraasa keessatti bakka guddoo ga'uu ni dandeessa garuu maal godhi itti fufiinsan hojjedhu pointiin itti aantu maali waan dalaguudhaaf lafa haate kana akka gaariitti galmaan gahuudhaaf sammuu karaa dheeraa deeminsaa qabaadhu by the way business principle businessaatiin isinitti haasa'a ani gaafa maallaqa hedduu khasaaree waan hin qabu hunda khasaaree maqaa kiyyallee dhabee waa hedduu naan jaaniitu jira hawaasa keessatti so warroonni bakka guddaa gahan kun obboleeyyan kiyya ikkasha kunin keessan haa furdatu maaliif ulee hedduutu isinirra gaha komii hedduutu isinirra gaha dura dhaabbannu hedduutu isinirra gaha namuu akka harka isiniif dhahu hin eegina namni harka isiniif dhahu tasuma hin jiru so waan lafaa haataniif san isintu beekaa galmaan hanga geessanuu hin dhaabbatina fiiga yooni fi namni haasa'ellee fiigaa dhaggeeffadhaa dhaabbattanii hin dhaggeeffatina irreedduun keenya yooni fi namni nu komate dhaabbanneetiti isaanirraa koomentii fudhanna koomentiin isaanii kun baay'ee they don't know your feeling bakka ati jirtu hin beekan fiilingii tantee hin beekan wanni ati deemtuuf sun hangan takka si jijjiiruuf akka taa'u hin beekan wanni ati deemtuuf sun hangam takka akka maatii tantee siif jijjiiru hin beekan bikki ati itti deemtu sun hangam akka fagoo taate hin beekan so bakka ati itti deemtu san siitu beekaa miti sammuu jaarmayaatiin itti deemi sammuu nama karaa dheeraa deemuun itti deemi sammuu nama hamilee qabuutiin itti deemi hamileen tantee hin cabin hamileen tantee yooni fi cabte warroota naannawa kan kee jiru san jijjiiri hamileen tantee akka hin cabne warroota ni dandeessa siin jaan bira dhaqi warroota akkaataa ati itti dandeessu si agarsiisan bira dhaqi warroota ati hin dandeessu jaanii asii ragaasitti fidan bira hin dhaqin santu karaa dheeraa si oofa afaan kan kee beekuu dhabuun mala warri sun humaatii miti at least wanni isaan godhan sun si kakaasaa if dura si oofa waan ta'eef bakka guddoo gahuu ni dandeessa so su'aadis naannawa if duubatti na hambisu san keessa yookaan dhoqqee if duubatti na harkistu san keessa akkuma makiinaa horofa keessa seenteetuma gommaan isii achumatti deddeebitu akka hin taane wanni isii dhugode naannawa san keessaa hifiidee hulaa isii cuftee jechuun hulaa namni isii komatuu cuftee hulaa guddinaatii fi hulaa milkaa'inaatu na dura jira jettee xiyyeeffattee fiideef bakka san geesse so iccitii milkaa'ina amma iccitii milkaa'inaa kana diiteelii jiruuti irraa waan hin arkeef nin isiniif himaa jira malee waan takkallee waan hin asirraa achirraa dudubbisee miti jiruuti keessatti waan irra gahee nin isinii himaa jira kan maayyii pointiin maayyiidha dalagaa fiigaa hojjedhaa itti fufaa amanaa jaaladhaa dalagaa haa ta'u garuu rabbi irratti hirkadhaa maaliifi yaa warroonni na hordoftan amantaa adda addaa qabdan hin beekaa namuu garuu rabbiitti amanuu qaba rabbi jeus khawaaqa jeus maqaa feetaniin yaama rabbi keessanitti hirkadhaa maaliif irkoon teessan isa qofa yoo inni itti dabalame qofa dalagaan isin daleeydan firii baafti firii taati gaaddisa taata hanga feete dandeettii qabaattu hanga feete beekumsa qabaattu hanga feete fiidu yooni fi isarratti hirkatini ana hajettu taate bakka takka illee gahuu hin dandeessu firii tantee hammachuu hin dandeessu so firii daleeydanii firii ifaajii teessanii firii beekumsa keessanii firii galgala ganama dafqa keessanii yooni fi dhugumaanuu kan hammachuu barbaadan taate dalagaati isarratti hirkisa rabbi irratti hirkisa yaa rabbi naa tolchi jaaguma hundaa'u isatti ol kenna maaliifi wel ni beeytan irreeduun namaa warroonni aykaan nin danda'a jee fiigu dandeettiin isaa maali limited dandeettiin isaa xiqqoodha akkuma beeytan gaabarana
كوفيد نوتي دفيتي لتندنيا دنيا كقولي أقرتني متي سنيفو بكم سيسا هندا جالا خنان سا هندا جالتي بواك أبيس خنقول إسوان تيف فري أكسيف تاتو خنقول إسوان تيف إسرتي إركيسي رغمتو سواد واني قديسي واني قدون أني نيني على نينقودا هقوني في وانتا كدلقو برسنتا إبا يوني فين دندي برسنتا كوما يوني فين دندي بايدي قويتي سعالم وري نبي خاني لالتنس خيسة تيجي تجيتني هذا دلقادن سعدي دمي أفورين دلقا honestly يوني فين سعاسدي وخان سعافور رفي سانيولي الرفو يرو هدو خيسة تنقافن جار مهرت كسيتي جروسا so مالي جا سان دلقا ميتي سانين بودو سوني فين الرفن اندورت ايغان دلقاتي دلقا منتي قلقال دلقاتي يتنه دتانين قويا دلقيتنا قوني فين ايفالويت قورين بودا يا ربي أني دلقي أتناهن نافري سجيتني ستير كسيرة قانا ما قوني فين لفاقه وصون خرا هوجي هندي من تايتين إسا قافت دي إسا خرد دي إسا تبلبلي يا ربي لفاتي تيا فرينا قولي جي إسا رتير كسي درادو بخي جرادو جي أماني ديما تكا وان نتلو في وخان خسارة نتلو فتيف نما كومدين بيخو يرو كومدين بيخو بيجا كومدين بيخو بوليسي كومدين بيخو ورخيني كومدين بيخو مالي في إسا بيخا إسا ماستر ديزاينر خيا إسا نأومي وان ناتو إسا بيخا جالالاني واني نتفيدي فلدي خرفوا لدرادي مجد سو إساتي والكنا إسارتي الكدا خنا قاعد أمسك يخارا إجتينتي تدي دتشون كوندنسي قدي هنگتوكو يسيتين جرا خنا فكاتا لا وان قدو كرا هو بالتاريخ وان قدو كرا برتا أكسمتي جرو تيسن خيستي أبلاي قوتني شرفتني أكجرو بريدو جراتا أبدين كباقاي قلتهما ناجرادا هورا ولا